Naatiin bakka kanatti ofumaa isaatiif of salphisee isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkuma dura didee saniin osoo didee hafee jiraate har'a kara mana maatii ishee deemetoo ofii isaatiin salphatu ture jechuudha. Ni salphiste isa dhugaa dubbachuudhaaf ilma dhiiraa akkasitti isa awwaarradde jechuudha. Dhugaa baay'ee takka nama gaddisiisa. Akkuma dura didee hafee jiraate osoo hafee jiraate har'a deebi'ee ofii isaatiifis hin salphatu hiriyoota isaatillee hin salphisu jechuudha. Kabajaadhaan deemee garuu kabajaa sanirraa mulqitee narraa bahii jetteeni saree itti qalte heeluun jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka nama ajaa'iba. Isheedhaaf illee lubbuunaa haa kennu, isaaf illee lubbuunaa haa kennu. Dhugaa baay'ee takka nama ajaa'ibu jarri lachuu. Ashama harka fuunee hordoftoota masaarsitoo jarra jirtu akka jirtetti nageenya waaqesni faawwayeetu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii kootti taatan hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo addaatiin walitti deebine jechuudha. Akkuma argaa turre torbee kana keessa wanta ta'aatii jiru. Wanta ta'amee hin beekne yookiin wanta haaraadha kan heeluu fi naatii biraa argaatii jiru jechuudha. Egaa viidiyoo miidiyaa gubbaa ba'uu hin qabnetu miidiyaa gubbaa bahee jechuudha. Ergasiillee heeluun rakkoo hamaa keessa kan seentee jirtu hanga hospitaala seentee ceestuttidha jechuudha. Obboleewwan isaanii isheetillee akkuma dubbatanii jecha isin koomentiidhaan arrabsitantu akka isheen dhibamtu taasisii kan jedhullee dubbatamee jira jechuudha. Viidiyoo isaanii keessatti chaanala heeluu irratti gallakkifame. Kana jechuun namni erga waan tokko gara miidiyaa fidee dhufee namni yaada dhuunfaa mataa isaa irratti kennata jechuudha. Eenyumtuyyuu hanga beekumsa isaa yaada irratti kenna, hanga beekumsa isaa ni barreessa jechuudha. Kanaaf erga isaan gara miidiyaa dhufanii fidanii dhufanii booda uummanni mootu yaada irratti kennuun dirqama isaati jechuudha. Kanaafiyyuu isin tokkobsee isin takkas ta'e isin takkas goosisee jechuun sirriidha jedhanii hin yaadu waan ta'eef jechuudha. Kanatti naatiin guyyaa isheen qalabatii gochuufidhaaf yaaduu bariisaa karaa mana isheen jirtu deemitidha kan ture jechuudha. Hiriyoota isaa qabateetu deemit ture. Jalqaba irratti mucaan kun fedhii qabaatee miti jechuudha. Qalabatii akka sa'aatii kanatti isheen gootuufis hin barbaadu. Innis yeroo kanatti qalabatii gochuuf hin barbaadu jechuudha. Keessanis waan dubbatanii waliin fixanidha. Haa ta'u garuu heeluun waan jaalattuuf kiyyan taasisa jettee yaaltus ta'uufii hin dandeenye. Egaa jaalalli yoo dhiirri tokko yoo dursee shamara takka jaalateedha malee yoo isheen dursitee jaalattee dhiirri sun shamara saniif boodaa hin qabu jechuudha. Kanaafidha osoo dubartii taatee har'a akkasitti diikoorii san qopheessee inni ishee haala saniin tambarakkakee qalabatii isheedhaaf godhe heeluun hin diddu ture jechuudha. Garuu inni mootu ni dide maaliif karoora isaas miti yeroo ammatti barbaades miti jechuudha. Ta'eeyyuu garuu guyyaa bariisaa erga gaafa san didee guyyaa bariisaa isheen dhukkubsatte waan jedhaniif hiriyoonni ishee itti bilbilaa turaniif akkasumallee obboleettiin heeluu dhukkubee jira jettee waan itti himteef jechuudha. Dhukkuba coggaarraa akka qabdu dubbattee jirti waan heeluu dhukkubeef bilbiltee itti himte jechuudha. Kanaafiyyuu mucaan kun anatu rakkoo keessa ishee galchee laata kan jedhu irraa kan ka'e hiriyoota isaa fudhatee qalabatii gochuufidhaaf gara maatii heeluu yookiin karaa mana heeluun jirtu deeme jechuudha. Malee fedhiin keessa isaa jiraateetii miti jechuudha. Sababa kiyyaan rakkoo keessa seenti yoo ta'e sababa kiyyaan akka rakkoo keessa seenti hin barbaadu jechuu irraa qalabatii gochuufi deeme malee jaalatee akka hin taane jechoota isaanii irraa hubanneetii jirra jechuudha. Kanaaf isheen haala kamiin akka hubatte hin beeku. Kun borumaayyuu isheedhaaf jireenya hin ta'u isaafillee jireenya hin ta'u jechuudha. Erga jarri lachuu fedhii hin qabaatin jechuun jarri lamaan yoo hin jedhu inni sa'aatii isheen barbaadutti inni hin barbaadu. Amma mootu yeroo inni dhukkubsachuu irra miidhamuu irra sababa rakkoo keessa galuu irra jedhee inni deemutti isheen akkuma argitan amma na caccaqxee arrabsitee maal jetteeti kan isheen isa bayinarraa jetteeni ofirraa ariite sareetti galtee jechuudha. Kuni sirrii miti ishee biratti yoo ta'e jechuudha. Ta'ee jira takkitii ta'ee jira. Wanti ta'e mootu duubatti hin deebi'u guyyaan sunis darbee jira. Innis mootu ishee kabajee hiriyootuma isaa gaafa san ishee waamte waliin deebi'ee qalabatuma ishee dide san ofii isaatiifillee godhateetu isheedhaafis godhuufii deeme jechuudha. Isheen garuu ayyamamtuu hin turre
sa'aatii san irratti jechuudha. Ishee keessa ishee kan jiru na waarraddee jirta na salphistee jirta hiriyoota bira kiyya biratti kan jedhudha. Jechuudha jecha ishee keessatti viidiyoon kun osoo miidiyaa irra bahuu baatee jiraate wanta gara keessatti hiriyoota isaanii waliin qofa fixachuu danda'anidha jechuudha. Har'a hiriyoota isaanii qofa biratti osoo hin taane viidiyoon kun kanaaf uummata miidiyaa biratti illee viidiyoon kun baay'ee akka namni itti dheekkamu taasiseetis jira. Sirriis miti. Viidiyoo safuu isaa hin eeggannedha. Viidiyoo badaadha viidiyoon kun jechuudha. Isheedhaaf illee gaarii miti viidiyoon kun. Akkuma argitan guyyaa sanillee baay'ee tokko qaanofte jechuudha. Hiriyoota ishee ol jettee ilaaluu dadhabdeetu gattee fiigde jechuudha. Sanidha. Har'as naatiin mana isaanii deemee isheen awwaarraddus salphistus garuu inni isheedhaaf jecha sababa kootiin hin dhukkubsatin sababa kootiin rakkoo keessa hin galin jechaadhaaf deeme malee naatiin fedhii qabaateetii miti jechuudha. Ani akkan naatii irraa taradda'etti naatiin fedhii hin qabu yookiin ilaalcha gaarii hin qabuuf amma irratti jechuudha. Gara fuulduraa hin beeku garuu amma irratti hin qabuuf jechuudha. Osoo qaba ta'ee yaa'u jechoota inni dubbatu irratti illee hanga tokko hin abaabbalaa isheenis hin dhageessu. Jecha namaa hin fudhattu kan ishee malee jechuudha. Akkuma argaa turre hin iyyiti gana har'a osoo bultii keessa hin seeni kan akkasitti arrabsitu ati sareedha ati maalidha waan akkasii kan jettuun kan akkatti har'a rukuttu bormaa keessa gootu hin beekamu baga ittoo hafteen jedhan asumaan jechuudha. Kanaaf baay'ee haylanya namaati walumaa galatti heeluun jechuudha. Kanaaf har'as inni kabajaadhaan gaafa inni deemu hiriyoota isaa waliin salphistee qaanessitee sareetti qaltee narraa bahii jetteen ofirraa ariite akka sareetitti jechuudha. Kanaaf gaafa san inni na didee jira har'aanis diduun qabaa kan jedhudha. Erga diduu maaliif boochi kan jedhu ana gaafii natti ta'e. Boo'uu hin qabdu erga diduu wanti ishee boochisu tokkollee hin jiru jechuudha. Ofii isheetii diddee har'as deemee jira. Takkitti kibriin ishee ziqqa jedhee jira jechuudha. Kana caalaa kabajaan namarraa mulqabu kabajaan ishee irraa mulqamee jira. Sababbiin isaa ofii isheetii jilbeeffattee achirraa qalabatii gochuudhaaf yeroo yaaltutti inni didee kanatti aansee mootii viidiyoon sun viidiyoo bahuu hin qabne chaanala ishee irratti gallakkifame. Osoo chaanala nama biroo yookiin isaa irratti gallakkifame illee nama gaddisiisu jechuudha. Garuu harkuma isheetiin viidiyoo ta'uun waraabsisiiste jechuudha. Ofuma isheetti deebistee chaanala ishee irratti viidiyoo san gallakkiste jechuudha. Kana namni maal akka irraa barataniif naatiin jaalalaan gaafadheetan qalabatii gochuufidhaaf yaalii na didee jechuu barbaaddeeti moo namoonni irraa baratan jetteeti moo naan galleen wanti isaa jechuudha. Kanaafidha har'a dhukkubsattee mana yaalaa keessa jiraattus rakkoo kana ishee ofirratti uume. Obboleewwan illee warra miidiyaati koomentii garaagaraa. Masheen viidiyoo kana fiddee dhufteetu ay gaarii goote heeluu waan gaarii hojjette jedhee namni masheen hin abbarataa ta'u jechuudha. Sirrii akka hin taane inuma itti himan. Kana fudhachuu yoo didde mootu yaa homaa gochuun hin danda'amu. Isheen immoo nama yaada namaa taqabbalu miti jechuudha. Kanaafidha nuti waan tokko gaafa goonu deebinee sa'aatii san keessatti kallattuma takkittiidhaan waan nuti fakkaate gochuu qofa osoo hin taane zoor jennee waan tokko ilaaluun duraas duubas ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Har'a waan tokko ni goona yoo taane boru hoo maal nurratti fidee dhufuu danda'a wanti sun jenne yoo itti hin yaadin baay'ee rakkoon irratti uuma jireenya keenya irratti jechuudha. Kanaafidha walumaa galatti naatii bira jaalalli akka ishee bira jiru isa bira hin jirre kan irraa hubatamu jechuudha. Kan isarraa argaa jirru jechuudha. Saaniyyuu mootu nama caccaqxii ni ariitii jechuudha. Hin arrabsiti akka malee jechuudha. Gana har'a jireenya waliin hin eegalle dhugaa dubbachuudhaaf naatiin nama obsa qabuudhas gochi inni godhellee sirriidha jechuudha. Gochi inni godhe gaafa duraa diduun isaa ananatti tole sababbiin isaa waan isheen feeteef inni garuu fedhii isaa yoo hin ta'in diduun isaa inni gaarii godhe jechuudha. Kaleessa mootu hiriyoota isaa fudhatee gara mana isaanii deemee qalabatii isheedhaaf godhuudhaaf yaalus isheen arrabsitus xiqqeessitus tuffattus isa san naatiin sirrii hin goone maaliif isheen sila dhukkubsatteef isheen sila rakkoo keessa seenteef jecha godhaaf yoo ta'e borullee jireenya gammachuu waliin jiraachuu hin danda'an jireenya gaarii waliin jiraachuu hin danda'an jechuudha. Boru innis deebi'eetu itti waqqasuu danda'a jechuudha. Erga fedhiin isaa keessa isaa hin jiraanne erga keessa waliin mari'atanii yeroo kanatti akka hin taane itti hime isheen isuma hundaayyuu diddee har'a ofiishiitiif bakka dhiirri wanta dhiirri gochuu qabu hojii dhiirri raawwachuu qabu ofiishiitii raawwatte wanti har'a isaas irra deebiseetu
salphina kana bira isa geessee hin jiru jechuudha. Har'an salphatu osoo inni irra deebi'u ofii isaatii hiriyoota isaa waliin karaa mana ishee deemuu baate jechuudha. Ofumaaf salphisee har'a naatiin jechuudha. Garuu gochi isaa sirrii ta'ee karaa mana isheen dhukkubsatteedhaaf qalabatiitti kaa'uu hin qabu ture jechuudha. Isheenis diduun ishee yaa hanga tokko aarii keessa galteetii ni jaalatti. Waan hundaafuu Rabbiin isaan haa qajeelchu jarri lachuuyyuu bakka dhumaa kanarratti dogongoree jira naatiin illee dura gaarii dhufee jechuudha. Kanatti aansee viidiyoo koo lammaffaa maal jettanii Dubaay kana keessatti namoonni baay'een birrii isaanii nyaatamaatii jiran jechuudha. Warroota birrii erganiini. Kanaaf warroonni Dubaay keessa jirtanii birrii gara alaatiin ergattanii of eegaa. Moobeeffaantillee waan hedduu irraa dubbatanii kan jiran jechuudha. Dursitanii birrii keessan itti hin kennina jedhanii jiru. Haa ta'u malee garuu warroonni birrii erganii dursa birrii hin erganii namoota muraasota akkasitti erga malee erga birrii fudhatanii ka'anii booda birrii kan ergan jechuudha. Kan ingidihi Rabbi sodaatu ni ergaa kan Rabbi isaan sodaannu immoo akkasumatti nama nyaata jechuudha. Wanti na dinqisiise tokko yoo jiraate mucaa wayii birrii 150 fakkaata birrii sansii erge jedheeni birrii 150 birrii Itoophiyaa jechuudha. Inni garuu 150 se'eetu birrii 150 zeerootti dabalanii birrii san kennanii fi inni asii birrii gaafa kennu birrii 150 isa dhoowwatan jechuudha. Inni shawwadanii akkasitti illee wal shawwaduutu jira bichaa nama hin beekne nama haaraa wal barre irraa birrii erguun hin barbaachisu hanga tokko nama beeknu yoo ta'eedha. Akkasumallee birrii baay'ee bakka tokkotti erguun nun barbaachisu. Birrii baay'ee bakka tokkotti erginee birrii keenya nyaatamoo irra xiqqeessine yoo ergine gimmaashni nu hafa jechuudha. Kan Rabbiin sodaanne gara lamaanuyyuu nama nyaachuun isaa waan hin oolledha. Dhugaa waan hedduutu akka nama gaddisiisudha. Ijoollee hedduun birrii ergatanii birrii isaanii akka nyaatamanii keessattuu ijoolluma Oromootiin jechuudha. Namni biyya ormaa keessallee ta'ee ani hangas gara walitti jabaata jedhee yaadee hin beeku garuu hedduutu akkan ajaa'ibee jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaan isiniin jechuu jaaladha warra Dubaay keessa jirtanii birrii alarraan ergattanii. Viidiyoon kiyya kana fakkaataa turtiin keessan.